chargii waa xiqqoon qabaati maana lafaata yaa'u hin dhagamu jettanii ammas bee deebi'ee duraan diiqaa xiqqoon haasa'u deema ogguun ammas hanga saasee irraa bahee deebi'ee maasii haaratti eegalu maasii yaa'ii biraan keessan yaa'ii isinaa haa'u dhagama ammaan tana chargii waa xiqqoon qaba chargii kee dhumuudhaaf deema amma dhageessu reefuun dhagamuu naan jettan konka dhuftee naan jedha konka sa konkaan kun maalii kansa ijoolleen ta'e darsee redduun arrabni isaanii bareedaan konkaadha garuu arrabni hiikaan beekne yoo siin jedhee basina arsu konkaa gujan maal jechuudha hiikaan konkaadha maali mee ijoolleen arsiidha barreessaa konkaa jechuun maal jechuudha hiikaansa konka what's up Najib welcome Zaini welcome me hika konka na barisa konka guje ma chudo okay thank you amma bare da dan siya wana hasawatu re chora ne gara tadura ndu chorba du waltajin OFC da fi jor hararge ko paysan milki da fi injifanno dan tumura musitin dubadde milki injifanno dan akka gaari turamte waltajin kun akamil koine warra qabdi mootummaa OPDO raanyate yookaan EPP raanyate lakki harargeen jara kanan dhageysu akkan dhageyne nu godha harargeen nu dhageysi harargee nu deemaani bakka bu'oonni harargeedhaan nu himalee khabiraati miti kanaafu waltajjiin OFC'n dhaafi joor harargetti oofan ummata keenya ololaan dhamaafnee jirra ummanni keenya bahuuf hin taa'u jedhanii warra qabdii nyaatee jira warra qabdii nyaate qabdii akkam ummanni hin bahu irratti ummata akkam baane goonaa ummata akka OFC hin simanne goonaa ummata akka joor hin dhageenye goonaa jedhaniiti mootummaa bilxiginnarraa qabdii maallaqa fudhatan maalii guddaan hin baaneef qabdiitti kennan qabdiidhaani hangas takka lallaban ummanni harargee sin dhagahu ummanni harargee kana harargee maallaqaa dhuftanii harargee maal guurattanii duraan qabdiidhaan hangana haasan amma wanni sun hin milkooyne waltajjiin harargeedhaa baafiidhattis akka gaariin milkooyte akka gaariitti ummanni bahee hamilee ummataa way sagalee ummataa way bebbereedina ummata harargeedhaa nuti dinqisiifan garuu warri qabdii nyaate garaan gubachaa ture torbaan kana warri qabdii nyaate ummata harargeedhaa akkam baane goona jee garaan isaanii gubachaa ture nuti immoo ilmaan oromoodhaa garaan nu qabbanaawaa ture jechuudha so dubbiin harargeedhaa tun achi qofatti rafne waa hedduudha kaafte OPDO keessatti waa hedduu kaafte takka hamilee cabinsa kaafte hamilee cabinsa استراتيجي نسال لفاقاتن هركا فشلته هميلين قباچا تورن نچبته ابدي امتا اورمو را قباچا تورن اكدبن غوته مالف ايغلي هررگي وانتف وني هررگته وندنو هميلي ساني چبس اكمت مالتو ته مالتو غدمي اوبيدو خيست مالتو ديمو جراوانجو عملتي بلف دور مراو قبتو كوجرا عملتي بلف دور مراو قبتو TPLF dur nama Oromoda if it they use him and they throw him ittifaqida wani darban akka gartee xaasaa ma bitane xaasaa kana it's one time use buna kana keessa dhuge nin darba ammas kibraatiin fudhaa jechuudha yoon Pepsi dhuge Pepsi fuudhee keessa dhuge nin darba use and throw nama Oromoodhaa TPLF durumaa akkatti itti faayidaa waadhaa turte wanni amma nama gammachiisu maali qophiin hararget taate OPDO akka wal keessa deebitee ifiif wal nyaattu goote akka ifi wal keessa deebanii wal shakkan taayyee kan hundaa'u siin nu godhee siitu yeroo hundaa'u social media gubbatti ol bahee maxxansaa joollee ati ergituutu yeroo hundaa'u ummata Oromoodhaa garaa belleessee akka nun deeggarre godhaadhaa jira jani akka OPDO'n EPP wal keessa deebitee wal komattu goote waan akka fakkeenyatti kaasan keessa
haasawaa dhiyeenya kana tana kaan dubbatee ture torbaan sadii moosaa torbaan lama dura haasee tana kaan ol ba'ee filmaata kana yoo hirmaachuu barbaaddan dhumaatiidhaaf qopheessaadha murruq isin godhuu teenya lafarraa isin haxaa'uudhaaf teenya isin fixuudhaaf teenya nama filmaata kana niin seena jee hunda ni jeefna kanaafuu yoo du'a barbaaddan qofa filmaata kanarraa qooda fudhattan jeeti tana kaan haasawe tana haa akka taayyeen ergu beekamaadha jarri oopidootis ni beeka komii guddaa badii guddoo nurra dalagamte wanni harargee keessatti jarri diina keenyaa OFC'n itti milkaawee nuti itti milkaa'uu hanqanne guddaan takka olola social media gubbatti dabballoonni taayyeedhaa oofanii kanaaf itti gaafatamaan taayyeedhaa jedhaniiti taayyeetti qubalaatanii jechuudha. Taayyee qubalaatan which is true actually yoo gartee nutummaan huguu dubbannu iddugala if goonee kan dubbannu taate dhugaadha. Tana kaan torbaan siduras beeti yoo filmaata kanarraa hirmaanna jettan dhumaatiidhaaf murruqiidhaaf dhiiga akka galaana yaa'uuf if qopheessaadha yoo kan nagaan hudduu qabadhaa taa'aa filmaatan dubbatinaa filmaatarraa qoodan fudhatinaa nagaan tatta'a jechuudha namni kuni taayyeedhaatu erga beekamaadha taayyeetu gaafa galus simatee taayyee khushinaa taayyee keessa galaa taayyeetu ergataa beekamaadha indirect dubbiin tun deemtee maal fidde wanni taayyeen social media gubbatti summiin inni maxxansuufi namni siyaasaadhaa icciitii eeggachuudha beeka akkatti tarkaanfatu bakkatti tarkaanfatu akkatti deemu adeemsa isaa qaceelfatee dubbata namni siyaasaadhaa a good politician a good cadre eeggachaa dubbata dabballoonni taayyeen ergu waan kana eeggachuun beekan tana kaan social media gubbatti live gubbabeeti isin fixuudhaaf teenya mootummaan teenya isin duguguu teessi murruq isin godhuu teessi filmaata kanarraa yoo dhaabbattan dhaabbadhaa yookaan isin finnaa this is a warning kana wanni ummata onnachiisee ummata harargeedhaa lafaa kaasee akka OFC simatan ka godhe dubbii tanaa kanaafuu badiin taayyeedhaa fi tanakaa dabballoota akkasii kan isaa ergatan kanaatu ummata oromoodhaa nutti aarsee ummanni akka jaarmee nuun mormu jaarmee diina keenyaa jaarmee OFCdha aktivistii diina keenyaa Jowaar akka deeggaran ka godhe guddaan takka kana jedhitti quba walitti laachuudhaan wal komachaadhaa jiran jarri OPDOdha jarri EPPdha wanni kun hin xumuramne dubbii keessaa baatee dhuftee hin xumuramne akkaan dhaga'utti waanuma jara alaagaleen maantana ipipi teenya ipipi ni moot biltiginnaan ni moot maarreen ni moot juhana lafti itti dhiphachuudhaaf waan teessuna fakkaatu guuna kallaale lafaa itti dhiphachuudhaa deema wannin fakkeenya reefun tana kaasee TPLF nama oromoodhaa yeroof itti faayidooyte hanga inni faayidaa qabu boodarra xuuxxee firraa darbite akka qeeransaa qurtee firraa darbite amalli keessan ammaas hin dhiifne hoggana Dr. Abiy jalatti nama gowwaa itti faayidaawanii firraa darbuun ammaas hin hafne ani tana haadhaa fi warra ala kanaa galee phiiphii kanaa miti taayyee danda'aatu waan kanarraa hafuudhaaf ni ta'anatti fakkaattu taayyeen gowwaadha taayyeen ilmoo hiyyeessaa ilmoo miskiinaa ta'ooxee nyaachuu barte ilmoo hiyyeessaa tasiree gubbaa rafuu barte ilmoo hiyyeessaa tahoota jijjiirachuu barte namni hiyyeessi yoo qaywaxii dura qabdee foonii fi biddeena waliin laayixee dura qabdee irraa nafu taayyee kanaan soban taayyeen ilmoo miskiinaati mucaan gurbaan kun nama honest ture garuu waa hedduudhaan sobaniitti akka halkanii guyyaa phiiphii badhaadhina juu godhan alagaa yeroo hundaa'u biddeena si dura qabdeeti siin sobdi biddeena si dura qabaniiti siin soban waan nyaattu nama beelaq jiru nyaata dura qaban nama daarritti jiru huccutti uffisan nama yeroo hundaa'u cinaacha dadhabaa keellaalan amma taayyee wanni qabaniin qoonqoo dura qaban mucaa takkaa hunqaa malee nyaatee biddeena nyaatee hin quufin mucaa garaan keessa bu'ee fiifoo akka maaliin jagaa kana fakkaatu kana qoonqoo dura qaban qaywaxiidhaa fi aallichaa fi maal jagaa nyaata maaraa kana naalakkaawe dilootiidhaa fi kana dura qabaniiti taayyeen faxara dilootii laaqana qaywaxii hiraata aallichaa
siree takkaa nin argaa yaadin gubbaa dhafee makiinaa takkaa nin koraa yaadin oofee guju kanaan qaban xiqimaa xiqim baanan sun akkanaa kana xiqimaa xiqimiidhaan qabaniiti taayyeen ijji bayxee waan barreessu Oromoo quban qabu yaa rabbii kiyya maalumaan dubbadhee ammaas bilxiginnaa gammachiisee makiinaa lama godhadhaa maalumaan ammaas bilxiginnaa gammachiisee ammaasii waan biraa harkadhaa wanni inni yaadu this is all he thinks about kana wanni inni yaadu guddaan hanganum ilmoon hiyyeessaa tahunqaadhaa fi shuumoodhaan guddatte yeroo hundaa'u simple nama kasii bituun biddeenaan bitta taayyechitti dhiisa warra ala kanaa galee bilxiginnaa badhaadhina keenya badhaadhe jukana namni ala kanaa biyya alaatii galee taayyee jalatti maasanuu ani yoon deeba taayyee nu godhanaaf hin ta'u he's not a kind of person to lead Caffee Ramess. He's not a kind of person to tell me what to do. warri ala kanaa galee taayyeen amriitti kennee taayyeen kana godhaa san godhaa deemaa achi arrabsaa deemaa Jawhar arrabsaa deemaa akkana godhaa jee maallaqa baasaa fi jiru kuni ifiifuu warra miskiinummaan sammuu keessaa qaban sun biyya Ameerikallee dhuftee keessaa hin bahin bar wani gariin daftee gas hin dhiiftu dhukkubni gariin dafee gas hin dhiisu garuu miskiinni dhugaadhaa kanuma achuma Oromiyaa keessa taa'ee qalbiin tujjaaraa jira kan bitamne kan beelaan du'a malee hin gurguramne jira kun uumaan manamaati warri miskiinummaan ammoo uumaadhaan sammuu keessa gammadantee dhukkuba hamaa taatee irraan baane yoo Ameerikaa dhufees yoo Maarsi gubbaa bahees yoo jee gubbaa ol bahees miskiinummaan sun yeroo hundaa irraan baatu warri ala kanaa biyya galee badhaadhina bilxiginnaa maarree jukuni warreen akkanaa kana warreen kana magaa dachiin itti dhiphachuudhaaf deemti warreen kana dachiin itti dhiphachuudhaaf deemti garaan bakka hedduudha nama dhaaba garaan kun zabarraa maa beekadha garaan yooni unless you know how to control yourself garaan bakka hedduu si dhaaba bakka hamtu ulaa hundura gargaraa si dhaaba ijoollee ta'in amma laagaltee badhaadhina bilxiginaa ichaaf ta'aasi garaatu ci dhaaba irra laalu maaliif dhukkuba sammuudhaa dhukkuba hiyyummaadhaa keessaan baaniif keessaa qaban isaan kun yooni maallaqa irra dhangalaaftees daranuu beela'on yoo biddeena fuutee dura afaa ooltees kan sandiwichiin hamburger Ameerikaadhaa gurguddaan kun hin quubsin kan hamburger Ameerikaa gurguddaa kana dhiisanii achi galanii biddeena qallaa Amaaraa sanii sobaman yooni nyaata kana dura aftees waa takkallee hin godhuuf واتكلم غرب خناف بيجلني أمته ورورت هرجين باتو هرجين وركاك باجنيك أبدي فرتن الرك أبدين إسام فودني ياتن سنو هركا فود موداف ديمت which is good أبدين هرجي نوتو هركا لا جري أبي واتكلم بيو أبي وان أرمود أتكلم بيو جرخين أبي كابسو أرمود أتسم بيو أبي أمته أرمود أتنس ولهم بيو isigale walin beeku amma joolleen alagalte joolleen harargeedha especially joolleen harargeedha ta'ala kana agalte ummanni kun salfiitti beef irraa aree kun maal godhe kana maal godhan dhaqaniitti taayyeedhaan humaan dubbatini harargeen warkaa qaba waan harargeedha filmaata dhibbatti moota EPP ni mooti akka mootu nuti ummata harargeedha nuutu harkaa qaba harargeen nu jala deemti waa takkallee shakkin jedhiitiini qabdii ham godhee futan tarakanfaan qabdi qab fudhatan achi laabiratti ol banii ni beeyna harargeen ni miidhamte harargeen akkas jedhanii boodarra ummanni harargeedhaa jara kana jiraachuu fi du'uu isaaniitu hin beekan they don't even know eenyu tanakaan eenyu maaliin eenyu hin beekan ummanni harargeedhaa dib je'ee baheeti dhageessa ummanni harargee dib je'ee baheeti gaafii fedhuus gaafatee deebisaadhaas arkatee korojoon qubni keenya kan filu ni beekaa ka haqaa dhaabbatu ka Oromoodhaaf dubbatu ka Oromoodhaaf yaadu fillaa je'ee gammachuudhaa fi injifannoodhaan addaan galan mararaa guddinaadhaa dirree dhawaa keessa dhaabbateeti
dirreen qabsoon irraa facaate bakki qabsoon Oromoodhaa irraa eegalamte bakki gootan Oromoodhaa kumaantamaan itti wareegaman dachii Harargeedhaatii fi ummata Harargeedhaa kana keessatti lafti jaarraa abbaa gadaa qawwee qabee diinatti dhukaase lafti elemoon faan keessa wareegaman lafti baaroo tumsaadhaa keessatti wareegame lafa Harargeedhaa tana ummata kana keessa ummanni Harargeedhaa kun ummata hadhaa hamtuu qabsoo tanaaf habbuuqa jeeti dirreedhaa keessa dhaabbatee ragaa ba'e Dr. Maraa Guddinaan isii galaa jarri qabdii nyaate garuu ololli isaan oofaadhaa turan kanarraa adda ololli isaan oofaadhaa turan mararaan eessatti beeka Harargee mararaan ifiifuu maarreedhaa amaaraa waan hin jirre an fuuldura when you approach your people mee xiqqoo dhugaa fakkeessaatti dhiyaadhaa ummatatti ummata dhugaa fakkeessaa dhiyaadhaa silaa qabdii nyaattan tun isin harkaan baatu yaa tanakaa silaa qabdii nyaattan tun isin harkaan baatu obboleessa kiyya Jafaradi silaa qabdii nyaattan maqaa Harargeedhaatiin nyaattan tun isin harkaan baatu silaa xiqqollee gartee guutullee isin kafaluu baatan maallaqni sun jaan tokko isiniif kafalama arra garuu ummata keessaniinis wal dhabdaniiti ummata keessan biratti if tuffachiiftanii ummata keessan biratti if xiqqeessitanii warra isin ergate biratti illee xiqqaattan dubbisi galte warra isin ergate biratti ni xiqqaattan ummata keessan biratti ni qaanoytan qabsoo Oromoralleedhaa galata dhabdan xiqqeenyi kanaa olii hin jiru xiqqeenyi kanaa olii hin jiru namni yookaan gara ummataa jiraatee silaa ummata biratti kabajaa qabaatee sabboonummaan ta'e akka caffeeraa biratti ummata kee biratti sii mirkanooyti akka caffeeraa masiif falmataa biroodhaa kana nuti immaan tana paartii siyaasaa keessan jirru dhugarraa dubbanna ummanni Oromoodhaa waan caffeeraa misju waan falmataa biroo jiru akka miidiyaa OMN'tti eeggata dhugaa dubbachuudhaan waa gooneetii miti garuu dhugarratti cichuu keenya qofaa fi ummanni nu eeggate they listen to us jarri kun edaanuu dhugaadha qabaa edaa jarri kun haqa qabaa edaa wanni jarri kun himaa jiru dhugaadha jarri kun ummataaf dhaabbataa jarri kun caffeeraa misii falmataan faa warra bitamoodhaa miti warra garaan jijjiiruu miti ummata haqaati jeniiti ummanni keenyallee nu amanii arraan tana yoo Oromiyaa dhayne mataa ol qabannee yaana galata rabbi mataa ol qabannee yaana maaliif bitamnee maallaqaan ummata keenyan gurgurre ummata keenya irratti shirayyaanne waan dhugaadhaaf dhaabbannuuf yoo gallees mataa ol qabanne yaana kun caffeeraa misii falmataa birooti warra nu fakkaatu wajjin warri immoo garaadhaa jecha jarjaree mootummaa maxxanee ummata Oromoodhaa gandaan qootu kutaadhaan qootu amantiidhaan qootu ummata Oromoodhaa xiqqeessu qeyroo maqaa balleessu garaa tokkicha kanaa jecha garaa biddeenni tokko guutu jecha garaa biddeenni tokko yoo itti gaddarbite si guutu jecha namni ummata fi gurguree ummata fi xiqqeessee qeyroo dhiiga Oromoodhaa gannayxe maqaa balleessu booddeensaa xiqqee kabajamtee warra si ergatee wajjin hin jiraanne kabajamtee ummata kee kan keessaa dhalattee wajjin hin jiraanne akkuma dheengadda magaalaa Adareedhaa keessatti salfii itti bahanii ummata biyya keessaa ari'an obboleessa Jafaradi namaan akkaan kabaju namaan akkaan jaalladhu nama nu bohaarsaadhaa nu guddise ijoollummaarraa nu bohaarsaadhaa akkuma dheengadda falmataan je qophii magaalaa Hararraa dabartu dhageeffachaadhaa itti gammadaadhaa guddan namni kun silaa akkasutti kabajaadhaan taa'e hedduu gaariidha garuu gaddeebiseeti hiriyaa tana haadhaaf godhee viidiyoo tana haa jala deemee komantii godha bakka nama nuti gubbatti eenyu nama nuti bakka waan guddaadhaaf eenyu dhugaa honestly speaking Jafarali nama bakka guddatti eenyu garuu if xiqqeesseeti hiriyaa tana haadhaaf godhee taayyee dandaadhaa namni isan geenye isa ergatee maallaqaan dallaalamee ummata Harargeedhaa xiqqeessaadhaa jira kuni an isaafiin gadda Jafaraliitiifiin gadda hizaabarraan gaddaaf namaan dhugaan onni irraa jaaladhu he knows inni nuni beeka namaan ammaas dhugatti kabaju angaafa inni magaalaa Adaree dhaqee salfii itti banii qotee bulaan aboon irraa deem ati gosa keessaa maal goota dikirra maa deddeemta aboo Jafarali dikirraa deemiti Finfinnee dhaqii bakkaan biti dhayxu bakka hayyoonni dhaqu
achitti bakka nu buujanii hogguu ummanni salfiitti beef keessaa ari'u. I was so sad. Maaliif akkana godhanii jee? Maa akkana godhan namni kun nama guddaadha. Dogoggorus nama hayyuudha. Maaliif akkana godhanii jeetiin nadhagamaadhaa ture. I felt so bad. Agaruu ammatti deebee guuniin isaa taayyeedhaa ergamee Harargee keessaa waa takka illee qabdan Harargeen teenyaa jiru dhiiroo Jafar Alii kana eenyutu Harargeedhaaf bakka buuse moo ismaatu bakka bu'aaf godhe maaliif amma duraas nama tokko Khaana darraa galcheeti damiina godhadhaa je'ee gurbaa tokko Abdurrazaaq jedhanii gurbaa takka illee hin beeyne damiina godhadhaa je'ee ummataaf biyya nama biyya alaatii galee damiina ta'u biyya sila ango sadarkaa Oromiyaa farkattanii alaagaltanii wal ni fakkaatti ko yookaa ango ministerummaadhaa federaala keessaa harkattanii sila biyya alaatii galtanii ni fakkaatti akkamin namni damiina gosaa ta'uudhaaf Khaana darraa biyyatti ati galiiti damiina gosaa nuu ta'e anis galeetiin damiina ta'a what is this hay namni hangan takka garaan bal'achuun maali qaaniidha bite wal saamuun that is shame karaa biraati waan takkaan dubbadha dubartoonni hirmaachuu eegalee jiran dubartoonni keenya I'm really proud Saaliyaa Saamiidha filmaata 2020 kana 2020 filmaata addeemu kana hirmaachuudhaaf sagantaa hunda fixxee jirti qophii hunda fixxee jirti dubartii bakka buutee filmaata Itoophiyaadhaa keessa galuudhaaf deemti Saaliyaa Saamiidhaati. Artistiin Saaliyaa Saamiidhaa amma duraas wallu keessatti uummata keenya kadhoofate uummata raayyaa keessa deemtee baasuudhaan seenaa dhokate awwaalaa baasuudhaan hedduu beekamti. Arra garuu dubartiidha. Galtee EPP'n faarsine. Galtee gareen qaban. Galtee uummata isiidhaatiif dalaguu irratti fookas goote Saaliyaa Saamiidhaa. Mee ilaala sammuu isiin qabduu fi sammuu tana haadhaa wal maddii qaba. Intalti tun dubartiidha. Himbitam taayyin argamne ittis hin bobbaane garuu waan ummata si dalaguu qofa irratti fookas godhe isaan lachuutu biyya takka irraa wajjin galan Khaana darraa Kaalgaarii mana ollarraa wajjin galan sammuu Saaliyaa Saamii qabduu fi hanga Saaliyaa Saamiidhaa ummata siitiif dhimmitu ummata siitiif yaaddoytu ummata siitiif rakkattu ilaalaati tana haadhaa wal maddii qaba laala tana huguta kalabaa onjar huguta kamalin jar huguta kamalin goda juufi intalatana sammuu saanii wal maddii qaba all of us need to congratulate Saaliyaa Saamii jajjabeessuu qabna dubartii teenya ta siyaasaa keessatti qooda fudhattu hunda jajjabeessuu qabna Saaliyaa Saamiidhaa wanni tarkaanfii amma fudhatu tarkaanfii seenaadhaati tarkaanfii ajaa'ibaati namoota hedduudhaaf fakkeenya taati jedhii yaada dubartoota keenya hedduudhaaf fakkeenya dubartoota keenya hedduutti hamilee gooti hopefully ammaasii ni filamti nama murannaa qabu nama dhaabbii qabu nama xawalwaalummaa diina jala huddululaan fiine nama garaadhaan maallaqaan hin sobamne they tried everything bituudhaaf warra akkasii kana warra gal nu wajjin dalagaadhaa Harargee tanu nu harka galchaa isii warra Harargeedhaa warri Shawaadhaa ka galees Shawaa nu harka galchaa warri Wallaggaa ka biyya galees Wallagga nu harka galchaa waa hedduu godhan garuu ijoollee Harargeedhaa ta galte keessaa Saaliyaadhaa fi Joowar garaagarummaan qaban trust me naamana awwaanin beeku malee hin jiru Saaliyaadhaa fi Joowar garaagarummaa takka illee hin qaban hin bitamne waan dandan hunda sababiitiif godhaadhaa jiran filmaata addeema kanaas ni fiigan ni mo'anis abdiin qaba tanakaan namni guyyaa tokko gabbee ummata ifii keessatti salaam aleikum ummatoo namaan hin ji'in mee eessa abbaasa gabba namni baatii 5 Oromiyaa keessa taa'ee guyyaa tokko gabbee ambayyoo salaam aleikum maali jirtan ummata fiitiin hin ji'in kun hundinuu kreditii isaa billeessaadhaa deema jarummaan isa ergatu kunuu laata gurbaan kun
akkamitti bakka nu bu'ee ummata kanatti nu dhiheessuu yookaanis ummata kana nutti dhiheessuu danda'a ifiifuu ummata baqachaadhaa jira jedhanii laaluu isaanii beekadhaafan qabdu. Jarri opiniyoodhaa abiyyumarraa eegalee taayyeen faanuu sa gurbaan kun ifiifuu ummata kana keessa gabbahaadhaan jiru ummata kana wajjin salaam aleikumii ooltee bulteen qabu. Gurbaan kun akkamitti ummata kana nuu dammayse beekadhaa. Nama dabballee wanni barbaadaniif dabballeen ummata dhiyaatee ummataa fi jaarmee kana akka walitti dhiyeessuuf beekadha. That's the only thing they need cadres. Anamma yooni cadre diaspora keessa EPP na filatte akkanumatti caffee raamis bareedaadhaati maala keenaafi miti. Caffee raamis diaspora keessatti dalagee diaspora akka nu duraan dhaabbanne akka nu deeggaru godhu irratti na gargaaran. Qabdiin khaniin fudhu yooniin diaspora akka mootummaa deeggaru godhi qofa. Yooniin bakka bu'aa yookaan kaadree Harargee ta'e akkaan ummata Harargeedhaa kana isaan jala hiriirsee isaan akka deeggaran godhuudhaaf. Tarakaan ummata keessa gabbahee salaam aleikumii walitti hin qabne ummata keessa gabbahee wal dubbisaadhaan jira ummata irraa dhokatee akka bashotti mana keessa taa'u akka bashoo hantuuta gartitti kan riphisee taa'u mana keessa yaa rabbii xiyya yooma akka isaa nabaaf ta'a yaa rabbii xiyya akkam gootuma akka isaa nabaaf ta'a yaa gooyta si galee nama akkasitti taa'u jarrummaan EPP'n baantan badhaadhii baantan kunuu boodarra sabu'aan saa maali namni beekadhaa if keessa deebi'ee ilaala namni if keessa deebi'ee ilaala waan godhu jiru mee dabballoota qabnu keessaa abalu maal hojjetee maal nu dalagee takka lama hilakkawan abalu hoo maal godhe maal dalage hilakkawan khabu'aan qabne keessaa drop godhaa deeman keessaa drop godhaadha hangaasaa tarakaa wanni filataniif tarakaadhaa fi jafaraliitiis wanni filataniif Harargee nu jala deebisaniidha laala tarakaadhaa fi jafaraliitii fi gurbaa abbaa gadaa jee abbaa gadaa gosaa jee biyya geessan wanni filataniif kunis abbaa gadaa ta'eeti ummata hoogganu kana nuuf deebisaa jafaraliitiis koomediyaanaa nama Harargee keessatti dhagayama qabu ummanni Harargeedhaa ana malee hin beekan ana dhagayan waan hin jeen an dhaabbaajuu ni dhaabbatan an deemaajuu ni deeman kanaafuu Harargeen guutuun isin harkaa isin maaluma kennaa jeeti walii gale tanaqaaniis akkasitti guullaa birraa haasa'u namni dillikka na laalu kun hundinuu hayyoota Harargeedhaati dillikkatti onnee ol naaree ol naa facaasu kun cuftinuu dhaloota Harargeedhaati isaan kun cuftinuu akka gartee deebanii mootummaa tana deeggaraniin godhaati isin qabdu mana kennaa jeeti qabdii irraa fudhatee waan nyaateefuu nyaate so jarri kuni jarri maqaa Harargeetiin akka biraan hin galchu jarri maqaa Harargeedhaatiin EPPdhaaf deeggarsanii argamsiifna ummata Harargee dhibbatti awa mana Harargee kun ummata maqaa dhaabbareessoo wallaahi awwaan keessaa dhaladheef hin jiru waan ummataan keessaa dhufe taateef hin jiru wallaahi ummanni Harargeedhaa kun lafirraa sabboonummaa qabu lafirraa I'm really proud of them ittiin boona ummata ajaa'ibaati niin quudheef dur hin beeku hangaan dur beeku caalaadhaan ummata Harargeedhaa kana anuuniin bare Oromoota kana wajjin anuu ka keessa dhalatee keessaa dhufe anuu ka keessa guddate anuu kan isaan guddisan anuu ifin ajaa'ibsa ummanni keenya kun idaanuu dilanu kana qaroodha idaa ummanni keenya ummanni Harargeedhaa kun dilanuma kana jabaadha saboo idaanuu Harargee irraa dhufuun kee idaattiin boonuun qaba mucaa tokkootu arruu cuwaadaa kaadheetiin filaasuu qadhee magaalaa keessa deddeemu jira magaalaa Faranjiidhaa keessa naan jee maalii jennaan an Harargeedha kaaje an Oromoodha an Harargeedha hayduu Harargeedhaatu maali boo yaaboo warra gammachuudhaan qaba ummata kiyyaan na gammachiisee an ummata kiyya akkanan seenee anuu beekaadhaan ture naan jee the same anis sigalee ummanni Harargeedhaa ummata dabballeen malaaxaan sammuunsi keessi gubbaadhaa fi keessaanis malaaxaadha gubbaanis malaaxaadha keessillee malaaxaadha sammuun isaanii empty minded warri akkanaa kun hin sobu nama Harargeedhaa hin sobu namni Harargeedhaa gaafa barbaachise ol si qaba
gaafa atin barbaachifne bakka teesse haa gad deebise kana ga oromoonni harargeedha gaafa barbaachise ol si qaban gaafa moota hararraa mayte suutuma lafa kasikaanii bakka teessi deebisan harargummaan akkana si galee harargummaan akkana ittiin boonetta warbi ittiin boonetta yoomin ammadoo takkaa ittiin boone yoomin ammadoo takkaa ittiin boone an gaafniin ittiin boonuu eegale duri haa ta'u garuu gaafniin irra caalatti ittiin boone gaafa abiyyii fi lammaa as qaban galma calanqotti dura dhaabbattee manguddoon akkana keetteen garte gaafasiin way bagaan achi dhaladhee finjee way bagaan achi dhufee way bagaan ummata kana keessaa bahee gaafasiin finjee fin boone dura gaafni lama fin boone dheengadda gaafa OFC'n dhaytu gaafa sanama keenya kan namni gowwaadhaaf ta'a nama oromoodhaa kana namni dabballoonni fiifuu kiflii afur keessaa titaayi 12+1 keessaa yaa'e ummata harargeedhaa kana akkamitti bakka buunaa jedhaniitu mudubbatanii sunna aarsa ummata kiyya gammadaadhaa wanni dabballoonni kun godhe na aarsa wanni Jafar Aliitii fi tana kaanfaan godhan na aarsa maaliif ummata kan tuffatanii akkamitti ummata hayyuu kana tuffatanii na aarsa kanaafuu obboleeyyan kiyya dachiin isin dhiphattee jirti maallaqni duraan beellama isinii seenamees dachiin duraan beellama isinii seenamtees I don't think it will never happen. It will never happen. Zamanni Oromoo gurguratan dabree jira. Silaa durfaa taatanii oppidoo bargaariidha. Silaa durfaa gaafa gartee namni oppidoo ta'e gagabbatee waa nyaatee fooqii ijaaratee waa kaasuun silaa taatanii uumaa rakkoo anaaf rakkoodhaa miti. Gaafa san hundaan nyaachuu jira. Silaa hojii nyaattanii ana boo ofii baa nyaadha. Namni gaafa manni baakeetii saamamu ati wajjin saami sokkee. Garuu amma zamana kana zamana wanni Oromoodhaa waa lama idduu jirtu. Zamana kana obboleeyyan kee haadhatee abbaa kee gurgurtee imimmaan irraa qooda dadhabde ati dhugaan bitamaan lafetti bitamaadhaati. Bitamaan lafetti bitamaadha. Jafar Aliitii fi hangaa isaanis lafetti bitamuudha. Lafetti they are real enemy of these people. Real enemy. Akkamin namni garaa ifii ummata fi duraansa. Akkamin namni garaa ifii ummata fi duraansa. Shame, shame, shame on you. Waan hedduu badduudhaa gootan. Asbaadhaati ummata kan dhiifama gaafadha. Jafar Alii asbeeti ummata kan dhiifama gaafadhu. Si barreesseen jira naan deebiftu. Asbayii sooshaal miidiyaa gubbatti dogoggoreetiin jira ummata kiyya. Waltajjiin an hin taatu jees milkooytee jirti, taatee jirti. Jarjareetumaan jee dhiifama naa godhaa jiiti ummanni Oromoodhaa gara bal'ataa dhiifama gaafadhu. Kadhaala maqaan keessi bade. It's not good for you. Beekumtii kee wama koomaduma gartee jirtu kanaawu bakka itti jettu dhabde. It's not good. Abii dabruudhaaf ta'a abii baatii afur afeef. Waan baatii afur afee jecha maqaa kee maqaa umrii tee guutuu build gooti. Jaalala umrii tee guutuu jaarattee asiin geesse garaadhaaf jecha mootummaa baatiin afur afteef jecha bileesta Jafar Alii. Obboleessi umrii teetii ummanni jaalesii qaba. Ummanni kabajaadha sii qaba. Komadiin tee hedduu bareeddi. Hedduu ummata bohaarsita. Sii galtee waan umrii tee guutuu biildi gootee garaadhaaf jecha mootummaa baatiin afur hafteef jecha if balleessite. Which is bad. Akkasii yes baga no baga ye gurbaan kale khale video arketi lale khofle is baga yes baga is baga bara han farinjidati is baga yes baga is baga awas natuleti da commenti baked godatu le baked namatti khatawatu enyo tantara khan online gubara is baga yes baga iro mal jechu fedeti kas je is bagantun Isbaga gaafa ulaa sadii afur barannu gaafa dur afaan ingilishidhaati ulaa sadiitti eegalle gaafa eegallu
easy fi wazii kana dhiiroo addumaanuu baafneen beeynu eessa seenaa waziin kun eessa seenaa jennee lubbuun isin walti akkasitti firraawunis firraa buqqaasee is baga yes baga is barbagaa afaan oromooti easy afaan faranjii jechuudha amma is dubbiin tuni is bagaa jechuudha yes bagaanis walitti deetuma atka godheefuu godhee is bagaadhaa fi yes bagaa jee jira an dubbiin naagaltee wanni inni jechuu barbaade gootuun naagaltee jirti is bagaa yes bagaa is bagaa bar waan baga goonee jechuu bara baga goonee waan gaarii goonee jechuudhaaf deebee kaddu annaaf gal afaan namaa naaf galan wanni inni yaadinaaf galtan is bagaan tun bagaa jechuudhaaf deemanni yes bagaanis baga goonee is baga yes baga is baga an idu khufle win bule grand request anyhow yero gari qabaadhaadha fayyata charging gas dhumaadha jira gaafra wal deebnaati nagaan wonta eega falmata biroodha seenuudhaaf deebte qobooda ayiro hunda usdura inni natti anaatu angafa inni anaaf quxisuudha sidura seenu naduratummaan seeni jeetiin sidura seene waati qobooda inni siniif eegada yero gari qabaadha